Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Faaruu jechuun maal jechuudha? Faaruu jechuun kan inni dhufee jecha afaan Giizirraa gara Oromiffaatti kan fudhatame yommuu ta'u, afaan Giiziin Mazmur kan jedhamudha jechuudha. Hiikni isaa immoo faarfatee, galateeffate kan jedhu yommuu ta'u, hiikni kallattii ifaan jiru immoo galatoo, galateeffachuu, gammachiisuu, ittiin gammaduu, faarsuu, zeemessuu jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan hordofaa jirtan qophii gola faarfannaati. Qophii gola faarfannaa hanga dhumaatti hordoftan barumsa hedduu argattu. Sabskiraayib gochuun hordofaan affeerraa qophii keenyaati. Kottaa Waaqayyo keenyatti haa gammannuu. Uumaa keenyaa fi fayyisaa keenyaaf haa ililchinu jechuudhaan macaafa qulqulluu irratti dubbatee akkuma jiru faaruu jechuun Waaqayyoof kan galata galchinu, Waaqayyoon kan itti faarfannu, Waaqayyoodhaaf kan ittiin zeemessinu jechuudha. Faaruu jechuun uumaa samii fi lafaa kan ta'e Waaqayyoon uumaa keenyaa kan ittiin galateeffannu, kan ittiin jajannu, galata kan ittiin isaaf dhiyeessinudha. Faaruu jechuun gama biraatiin yommuu ilaallu barumsa hedduu kan of keessaa qabu, sagalee Waaqayyoo barumsa hedduu kan irraatii argachuu dandeenyu kan ittiin barannudha. Gama biraatiin immoo faaruu jechuun bifa zeemessuutiin yookiin sagalee mi'aawaatiin Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin galateeffannu, akkasuma immoo Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin kadhannu, dhiifama kan ittiin gaafannu, Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin jajannu jechuudha. Waaqayyoon galateeffadhaa. Faaruun kan eebbifamadha waan ta'eef uumaa keessaniif galata galchuun hunda kan caaludha jedhamee wangeela irratti barreeffamee akkuma jiru jechuudha. Nama akka laphee koo Daawitiin hin argadhe jechuudhaan Waaqayyoon uumaan keenya Daawitiin akkuma jajate, Daawit immoo sagalee galatoo kanaatiin, sagalee faarfannaa kanaatiin Waaqayyoon jajachuu isaa yommuu dubbatu, faarfannaa Daawit 446 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkas jedha. Waaqayyoon jajadhaa, Waaqayyoon jajadhu yaa lubbuu koo, ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan jajadha. Amman jirutti jajuu Waaqayyoos nan faarfadhaa jedha. Kanaafuu faarfannaa jechuun Waaqayyoon kan ittiin jajannu, kan ittiin Waaqayyoon galateeffannu, uumaa keenyaaf Waaqayyoon uumaa keenyaaf galata kan itti galchinu jechuudha. Kanarraa kan ka'e ergamoonni Waaqayyoo illee Waaqayyoodhaaf uumaa isaaniitiif faaruudhaan galatanii galchuufi jechuudha. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaastanii hanga 5tti gaafa dubbistan, Waaqayyo teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee handaarri uffata isaa mana qulqullummaa guute nan argee jedha. Suraafeel isa gararraadhaan hin dhaabbatan. Tokkoon tokkoon isaanii koochoo 6 qabu turan. Koochoo lamaan lamaan fuula isaanii, koochoo lama lamaan miila isaanii golbobbatu, koochoo lama lamaan immoo hin balali'u turani jedha. Walitti lallabanis, walitti sagaleessanis, qulqulluu, qulqulluu, qulqulluudha Waaqayyo gooftaan keenya, guutummaan lafaas ulfina isaatiif guutuudha kan jedha jechuudhaan faarfatu turanidha. Sagalee walitti lallabuu isaan irraa kan ka'e hundeen buusaa balbalaa hin socho'e.
aarri manichaasii qulqullummaan hin guute. Yommuu sani Waaqayyo, yommuu sani wayyoo kaa, ani nama arrabni isaa xuraa'ee namoota arrabni isaanii xuraa'ee gidduutti kan jiraadhu waan ta'eef ijji koon Waaqayyoon mooticha maccaa waan argeef hin badde jedheen iyye jedhee raajichi Daawitii dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu faarfannaan yookiin faaruu kan jennu kan ittiin Waaqayyoon galateeffannu, kan ittiin uumaa keenya jajannu, uumaa keenyaaf galata kan ittiin dhiyeessinu ta'uusaa macaafni qulqulluun guutumaa guututti nuuf ni mirkaneessa jechuudha. Faarfataan abbaan keenya qulqulluun Daawit ammasitti dabaluudhaan faaruusaa 116 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkas jedha. Waaqayyo sagalee koo fi himata koo waan dhaga'eef ani isa nan jajadha. Inni gurra isaa gara kootti qabeera. Kanaaf amman jirutti isa nan waammadha. Futtaasaan du'aa anatti maramee waa'ee iddoo lafa jalaas yaadee dhiphinni anarra ga'e ani muddamaa fi gadda keessa nan lixe. Yommus Waaqayyoon nan kadhadhaa lubbuu koos na oolche jedhee faarfata jechuudha. Kanaafuu faarfannaa jechuun Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu, Waaqayyoon kan ittiin jajannu, Waaqayyoon kan ittiin faarfannu jechuu akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Egaa faaruu jechuun sagalee yeedaloo mi'aahaadhaan, yeedaleessuudhaan Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu jenneerra. Hiikaa kallattiitiin yoo hiikamu garuu sagalee qaama keenya keessaa sagalee ba'u sirriitti iyyisuun kan dhageessisnu jechuudha. Yeedaleessuu jechuun qaama keenya keessaa sagalee qooqa keenya keessa jiru ol kaasnee iyyuudhaan kan ittiin faarfannu sun yeedaleessuu jedhama jechuudha. Faaruun egaa kan galatoo qofa osoo hin taane kan gadda keenyallee ittiin ibsannudha. Akkamitti yoo jettan gaafa rakkoo keessa seenne, gaafa dhiphina keessa seenne, cubbuu hojjennee gaafa Waaqayyoon gaddisiisne sagalee gaddaatiin yookiin gaabbitiin gadda keenya keessa teenye Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu, Waaqayyoon kan ittiin faarfannu, cubbuu keenya akka nuu dhiisuuf Waaqayyoon kan ittiin kadhannudha. Faaruu jechuun egaati walumaa galatti ergamoota Waaqayyoo kan ittiin faarsinu, Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin kan nuuf deesse haadha Waaqayyoo kan ittiin galateeffannu, uumamoota hundaa kan ta'e Gooftaa keenya Waaqayyoon uumaa keenya Sillaasee kan ittiin galateeffannudha jechuudha. Egaati faaruun hiikaan isaa kanadha jechuudha. Jalqaba irratti egaa faaruun kana erga ta'ee faayidaan faaruu immoo maalidha kan jedhu beekuun dirqamadha. Faayidaan faaruu hedduudha. Faayidaa faaruu keessaa inni tokko irraa barachuudhaaf yookiin barsiisuuf Waaqayyo gadi fageenyaan galateeffachuudhaaf ni fayyada jechuudha gama biraatti. Irraa barachuudhaaf gaafa jennu namni tokko gaafa faaruu barreessu walaloon inni barreessu sun hiikaa kan qabu kan nama barsiisuu danda'u. Waa'ee Waaqayyoo barreessa yoo ta'e waa'ee waaqummaa Waaqayyoo, waa'ee galataa barreessa yoo ta'e Waaqayyoon galateeffachuu akkamittiin akka dandeenyu kan nu barsiisu waan ta'eef faaruun faayidaan isaa inni tokko irraa barachuudhaaf yookiin barsiisuudhaaf ni oola. Lammaffaa irratti faayidaan faaruu gara Waaqayyootti kan ittiin dhiyaannu laphee keenya keessatti yaannee yookiin hawwine tokko kan gara Waaqayyootti ittiin dhiyeeffannu, iyyannaa keenya gara Waaqayyootti kan ittiin geeffannu, kan ittiin dhiyeeffannuu fi gaafii jireenya keenya keessatti gaafachuu barbaanne Waaqayyootti kan ittiin itti ibsannudha jechuudha. Sadaffaa irratti faaruun faayidaan isaa Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin kadhannudha. Dhiifama nuuf godhi, yakka keenya nuuf dhiisi, nutti hin murteessini, cubbuu keenyaaf jettee nu hin balleessin jenne karaa adda addaatiin walaleessuudhaan, zeemessuudhaan Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu, Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin kadhannudha. Keessumattuu faaruuwwan gaabbii yookiin nisaa isaan jedhaman kun Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin galateeffannudha. Galateeffachuu bira darbine kan ittiin kadhannudha jechuudha.
yakka hojjechuu keenyaaf dhiifama akka nuuf godhu kan ittiin kadhannu, badii keenya akka nu dhiisuuf kan ittiin kadhannu, waa'ee biyya keenyaaf kan ittiin kadhannu jechuudha. Faayidaan faaruu arfaffaa irratti faaruun laphee gammachiisuuf, laphee tasgabbeessuuf, hafuura jajjabeessuuf, isa dadhabne jabaachuudhaaf kan nu gargaarudha. Namni tokko gaafa muuka'u yookiin dadhabu, gaafa Waaqayyoon galateeffatu, gaafa Waaqayyoon faarfatu, faaruudhaan ni jajjabaata. Hafuura jireenyaa, sagalee jireenyaa ergamootaa dhaga'a waan ta'eef. Kanaafidha faaruu ergamootaa si haa dhageessisuu kan jedhani. Kanaafiyyuu walumaa galatti egaa faaruun faayidaa hedduu qaba. Faayidaan faaruu keessaa inni tokko immoo hafuura hamaa ittiin baasuudhaaf. Daawit abbaan keenya Waaqayyoon baganaadhaan yommuu faarfachaa turetti, yommuu galateeffachaa turetti, Saa'ol hafuura hamaadhaan qabamee waan jiruuf sagalee faaruuf sagalee baganaa sana gaafa dhaga'u hafuurri hamaan sun irraa bahee deemira waan ta'eef. Kanaafiyyuu faaruun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Egaatii faayidaa faaruu fi faaruun maal akka ta'e erga hubannee faaruun yookiin zeemaan inni jennu yookiin yeedaleessuu inni jennu kun maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gara faarfannaatti seenuudhaan dursa faarfataa yookiin faarfattuu ta'uu keenyaan dursa waa'ee faaruu kana, waa'ee faarfannaa kana bal'inaan sirriitti beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Egaatii yeedaloo yookiin immoo zeemaa isa jennu kana kan jalqabame samiirratti jechuudha. Samiirratti yookiin immoo samiiwwan kutaawwan samiilee keessaa iddoo afuritti kan inni jalqabe. Inni jalqabaa Yerusaalem keessatti. Qulqulloonni Waaqayyoo luboonni samii 24 Waaqayyoon kan ittiin galateeffatan biyya qulqullootaa kan taate Yerusaalem keessatti. Inni itti aanu immoo Iyyoor, Raamaa fi Ereer keessatti biyya ergamootaa keessatti ergamoonni Waaqayyoo Waaqayyoon kan ittiin galateeffatan, Waaqayyoon kan ittiin faarfatan waan ta'eef samii irratti kan ergale jechuudha. Kanaatiin ergamoonni uumaa isaanii boqonnaa malee halkanii fi guyyaa yeroo hunda sa'aatii 24 Waaqayyoon uumaa isaanii kan ittiin galateeffatan faaruudhaan jechuudha. Sagalee yeedaloo kanaatiin Waaqayyoon galateeffatu. Waaqayyootti fageenya irraati jechuudha. Waaqayyo irraa akka hin fagaannetti Waaqayyoon uumaa isaanii kan ittiin galateeffatan. Uffata ifaa uffatanii. Egaatii ergamoonni Waaqayyoon galateeffatu. Abbooliin keenyas fakkeenya kanaan gara mana qulqullummaa Waaqayyootti dhufanii uffata ifaa uffachuudhaan Maqdasii keessatti Waaqayyoon uumaa isaanii kan galateeffatan ergamoota irraa kan baratan waan ta'eef. Ergamaa Rufaa'eel, ergamaa Suraafeel isa faana dhaabbatee ture akkana jedhee galateeffachaa ture. Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu uumaa uumamtootaa kan ta'e. Lafti hundi galatoo keetiif qophooftee jirti jedhanii eeyyuudhaan sagalee isaanii ol kaasuudhaan Waaqayyootiin galateeffatu jechuudha. Waaqayyoon uumaa isaanii kan ittiin galateeffatan. Jalqaba sila akkuma gaaratti macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1-5 kaasnee turre san uumaa isaanii Waaqayyoon kan ittiin galateeffatan keessaa inni tokko faaruudha jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kaasnees gaafa dubbisnu luboonni samii 24 teessoo Waaqayyootti naanna'anii Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffatu jedha. Teessichatti naanna'anii teessoowwan 24 isaan irras maanguddoonni 24 taa'anii turanii jedha. Maanguddoonni kun immoo uffata adaadii uffatanii mataa isaanittis gonfoowwan warqee kaawwatanii turanii. Teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa sagaleen qaqawwee sagaleen biraas hin ba'u turanii. Teessicha fuula duratti gucii ibiddaa 7 hin boba'u turanii. Isaan kun hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7nidha jedhee erga kaayetiin booddee akkasumas fuula teessichaa dura wanti tokko afamee ture. Wanti afame sun immoo akka galaanaa isa of ilaalle yookiin Daawitii fakkaate keessa waan argamuuf akka cabbiis qullaa ture jedhee dubbata. Kanaaf luboonni samii 24 teessoo Waaqayyoo fuulduratti uffata adaadii uffatanii gonfoo warqee mataatti kaawwatanii uumaa isaanii Waaqayyoon uumaa isaanii kan ittiin galateeffatan keessaa inni tokko faaruudha jechuudha.
akkasuma egaati sabni Israa'el Gibxi keessaatii gaafa isaan bahan karaa gaggeessaa isaanii karaa Museetiin Gibxi keessaa gaafa bahan galaana Eertiraa Waaqayyoon addaan kutee erga isaan ceesiseen booddee galaana Eertiraa ce'uu isaaniif gammadanii harka diinaa jalaa ooluu isaaniif gammadanii Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffatanii faarfatanidha. Obboleettiin Musee kabaroo fudhattee Waaqayyoon uumaa ishee galateeffatte. Sabni Israa'elis ishee duukaa Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffatan jechuudhaan seera boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaastanii hanga 22tti gaafa dubbistan sabni Israa'el Gibxi keessaa gadda keessaa gara gammachuutti gaafa bahan Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffachuu isaanii kan isaan ittiin galateeffatan immoo faaruu ta'uusaa macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Kana qofa osoo hin taane wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 6tti gaafa dubbisnu akkasuma jedha. Garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amana anattis amanaa. Iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jechuudhaan akkuma dubbate egaa iddoo jireenya bara baraa sanatti galuudhaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyoon jajachuun barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyoon jajachaa turani jechuudha sabni Israa'elis. Kanaaf nutis abboolii keenyarraa akkuma baranne Waaqayyoon jajan Waaqayyoon ni faarfanna. Asuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 6ttis gaafa dubbistan ergasii ani ilaalee oolicha tulluu Tsiyoon irra dhaabbate tokko nan argeedha. Namoonni 10,000 140,000 arfan warri maqaan isaa maqaa abbaa isaatis adda isaan irratti caafamee ture isa wajjin turan erga jedhe sagalee akka uursaa bishaanii baay'ee akka gungummii qaqawwee guddaas Waaqa keessaa nan dhagahe. Sagaleen ani dhageessi waan akka sagalee kiraaraa gurguddaa warri kiraara rukutan dhageessisanii ture jechuudhaan dubbata. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfan fuula maanguddootaa duratti in faarfatu jedha laala. Samii irratti illee faarfannaan akka jiru nutti dubbata. Ijoolleen Heroodis yeroo sana gara jabummaadhaan ajjeesee 140 arfan suni fuula teessichaa fuulduratti Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffachaa akka turanii fi Waaqayyoon uumaa isaanii akka faarfachaa turan isa durattis akka isaan faarfataa turan nutti hima jechuudha. Isaan faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon faarfatu erga jedhe faarfannaa sana immoo warra 10,000 140 arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokkollee bira gahuu hin dandeenye jedha. Ilaala. Isaan kanatu faarfate. Faarfannaan isaan faarfataniyyuu faarfannaa addaati. Faarfannaan isaan faarfataniyyuu faarfannaa namni kamiyyuu bira gahuu hin dandeenyedha jechuudhaan akka isaan fuula Waaqayyoo fuulduratti fuula teessichaa fuulduratti Waaqayyoon galateeffatan akka isaan Waaqayyoon faarfatan nutti hima. Egaati faarfannaan egaa Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu uumaa keenya kan ittiin jajannu ta'uusaa hubanneetu jirra. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatiin Waaqayyoo kun qophii gola faarfannaati. Qophii keenya kutaa itti aanutiin immoo manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa zeemaa meeqa qabdi? Meeqaanis immoo Waaqayyoon galateeffatti kan jedhu kutaa lammaffaa qophii keenyaa qabanne hanga ol arginutti nagaan tura. Subscribe gochuudhaan hordofaa affeerraa qophii keenyati. Wasbaate ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር